Suuteettaa yookiin jaalallee qabdaa jedha. Jiilee lamaan tokko wal faana adeemsisuudhaaf yaalan jira. Tokko fiilmii guddaa tokko fiichar fiilmii tokko. Kun immoo muhabbaadha dudduuba isaa ilaalaa jirtu. Subscribe, share, like hin dagatina. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa kun sagantaa Walaabarruu Times dha. Sagantaa Walaabarruu Times torban torbaniin namoota aartii Oromoo keessatti qooda qaban isiniif qabatee dhiyaata. Maarreen torban kanaaf waa qoodasuu fiilmiiwwanii fi muuziqaalee garaagaraa daayirektii gochuun kan beekamu isiniif qabannee dhufneerra. Isa faana turtii taasisaa. Namoonni chaanaalii kanaaf maatiin taanii ammoo asumaan maatii taasiniin jenna. Galatooma. Walaabarruu Times galatoomaa isin jedha. Carraa kana waan haalattaniif anis amman danda'ee gaaffii hedduu na qopheessitan keessaa amman danda'ee amma rabbi na gargaaree deebisuudhaaf yaala. Maqaan koo Waaqoodessuun jedhama. Barsiisaa fiilm daayirektiingii mana barumsaa yookiin Inistituutii Aartii Oromiyaa akkasumas daayirekteera kilee garaagaraati. Kana fakkaata gaafficha wal wajjiniin haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaa eessatti dhalattee guddatteedha? Godina Wallagga Bahaa Oromiyaa keessa godina Wallagga Bahaatti dhaladhee Naqamtee keessatti guddadhee Naqamteetti guddadhee jechuudha. Achumatti baradhee amma garuu Adaamaan jiraadha. Waggoota hedduuf Adaamaa jiraachaa gara Adaamaa keessa jira jechuudha. Lammaffaa siif milkaa'umsi maalidha kan jedhu? Anaaf milkaa'umsi tokko hariiroo fi yookiin amantii ani Waaqa waliin qabudha. Isa waan hin jabeessuuf achi keessa milkaa jedheen amana. Lammaffaa immoo waan karoorsee yookiin waan itti yaade tokko gochuudhaaf baay'een dhamaatiin akka milkaa'u na godha. San dadhabe yookiin isa yaade sana bira nan ga'a jedhee yaada. Milkaa'insi inni biraa inni kan biraa immoo inni sadaffaan barachuudha jedhee kan yaadu. Namarraa waa baruudhaan ogummaadhaan waa baruudhaan mana barumsaadhaan waa baruudhaan milkaa'umsa bira nan ga'a jedhee yaada. Wantoota kana sadanitti amanaa jechuudha. Gaaffii isa afuraffaa Waaqni COVID-19 booddee baay'ee fudhatee jedhu. Dhugaadha. Anatti gaaffii amma Waaqni kun Waaqa biraa natti fakkaatutti. Anaafis gaaffiidha. Egaa deebii ta'a jedhee kana yaadu bara COVID jalqabaa dhufe hundumti keenya baay'ee sodaannee manatti gallee gara amantiitti dachaanee bakka sodaa keessa galuudhaan mana cuccufannee teenye. Anis lafan jiraadha Adaamaarraati maatii biraadha kan deeme Naqamtee. Yeroo baay'ee galee waan hin turreef harmeen koo sangalee kunuunsa addaa kan waggaa hedduu al tokko naa goote ji'a lama sana gidduutti fudhadhe. Manuma boqonnaa yeroo boqonnaa ture nan taa'aa nan rafa kanarraa kana hojiidhaaf socho'uu dhiphachuu nama wajjin wal arguu hin turre ji'a lama boqodhees waan hin beekne ji'a lama boqonnaatti hin dabarse sammuun koos hin boqote kanaaf fudhadhe jedhee yaada malee nyaata kana badaa miti. Baay'een si jaalladha. Obboloota kee keessa gosa hojii kanaa keessa kan jiru jira. Hin jirani obboloota haadhaan qabu keessa hojii kanarra kan jiran hin jirani. Noor garuu gara fuulduraatti ana duubaan akka isaan baratan kanan barbaadu jira. Haa ta'u garuu fira dhiigaa durbii qaba hojii kana keessa kan jirani. Inni tokko siinimaatoogiraafariidha, daayirektaraadha, editaraadha. Finfinnee jira. Fedhoo jedhama. Tokko immoo weellisaan tokko jira. Leencoo. Maatii madha sababii fi obboloota haadhoo keessaa kan hojii kanarra bobba'an hin jirani. Firoota keessaa garuu kan hojii kana keessa jiran wajjin kan hojjennu jiru jechuumaaf. Suuteettaa yookiin jaalallee qabdaa jedha. Misirroo haaraadha dhiyoo kanan fuudhee
hin qorre ji'a lama yuun ji'a tokko hin guunne ergan fuudheeti fuudheera jaalallee keessaa baaneerra saasaniif dhiisneerra gaasinitti fuudheera jechuun barbaada. Abbaa produkshinii Oqubaa fiilmisii yookiin Lalisaa Gitaanaa wajjin hojjechuu akkamitti eegaltanii jedha. Oqubaa fiilmisii yookiin Lalisaa Gitaanaa wajjin hojjechuu kan eegalle hojii dura hiriyaa ture nuti waggaa dheeraadhaaf waggaa torba akkas as Adaamaa Yuunivarsiitii ture innillee as feeloshippii tokko keessatti wal barree achumaan hiriyaa ta'an. Anis gara hojii kanatti hin bobbaane innis sadarkaa barumsaarra waan tureef karoora wal wajjin hojjechuus gara fuulduraatti gaafa barumsa xumuru kana hojjenna jennee hin haasofne callisnee hiriyaa dhiyoo waliif turre adeemsa keessaa anis hojii kana keessatti of argee innis asii eebbifamee bahee hojii kana keessa galeen arge. Sanaan booddee hojii waliif kennuu jalqabne muuxannoo wal bira qabnu waliif hiruu jalqabne akkasii waliin hojjechuu itti fufne maal jedhama hiriyaa qofaa miti anaaf maatiidha. Hojii miti kan walitti nu fide isa dura hiriyaa turre amma yoona kanaatti wal wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Hojiilee kilipii baay'ee isa wajjin hojjedheera. Isa wajjin hojjedhe hojiilee koo keessaa parsantii 95 hojii isaati. Hojii kanarratti otoo hin bobbaane ta'ee maal hojjetta turte? Garuu duumaa dhalee ijoollummaa mokorraa jalqabee Cheelsii keessatti hin guddadhe gara aartii kanan baay'isaa mul'atuma koo ture kaayyoo koo ture hojii akkasii hojjechuun hojii biraa nan hojjedha jedhee yaadee hin beeku yoo dhibee kanan ta'u faarfataan ta'a. Isa nayyaadha sababiin ta'eefi faarfataa amantaa jedhee wayyaadha. Akka hojiitti osoo hin ta'in kallattiin biraa an ittiin beekamu yookiin kallattii adda biraa kan itti bobba'u sana ta'a jedhee waan yaaduuf. Kanarraa kanaaf yoo addunyaan kun hin uumamne ta'ee addunyaan ammaan keessa jiru kun osoo hin jiru ta'ee akkuma nama biraa hojjetaa mootummaa yookiin hojii dhuunfaa nama hojjetu hin ta'a. Waaqoo waan haaraa maaliif nu jedha? Waan haaraa ammaan qabadhee jiru hojiilee lamaan tokko wal faana adeemsisuudhaaf yaalaan jira. Tokko fiilmii guddaa tokko fiichar fiilmii tokko fudheera ijoollee wajjin jalqabeen jira. Nama kaasti gochuu eegalleerra baay'ee fiilmii bareedaadha. Fiilmii kirkiraadha tokko odensii koo bira yeroo jalqabaa fiilmii guutuudhaan dhiyaachuuf hin jedha. Kanaan dura fiilmiilee gaggabaaboodhaa fiilmii tokko hin dhiyaadheera amma fiilmiidhaa fi akkasumas hojii albama haaraa tokko qaba. Innis ijoollee xixiqqoo irratti kan xiyyeeffatu taphaaf faaruu ijoollee Oromoo jedhee kana qopheessee jiru. Almost inni istiidiyoo galee jira. Ji'oota muraasa booddee odiyoo isaa xumuree itti fufuudhaan viidiyoo isaa hojjedhee waggaa tokko yeroo guunne gidduutti odensii bira yookiin uummata bira geessisuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Almost isa kana parsantii 30 xumureera. Kanaaf odiyoo isaa faayinaala jechuudha. Kanammoo rabbi na gargaaraa sinis na jajjabeessaa jedha. Jaalallee keerraa waan jaallattu tokko nutti miidhaa kan jedhu. Jaalallee keerraa jaalallee jedhama hin beeku. Fuudheera isheerraa tokko duwwaa jettanii jaalataniistanii waanan jibbee jaalladhe waanan jibbuu hin qabu waan hunduma isheen jaalladha. Itti amanee man seene jaalladhee man seene sababeefi keessumaa special godhee wantan isheerraa jaalladhuuf ilaalu tokko hojii koo baay'ee deeggarti. Ana hojii aan hojjedhu hojii aartii kana baay'ee deeggarti. Garaa qulqulluudhaan hojii kana na deeggarti. Na jajjabeessiti. Kun jechuun isa isheen na jajjabeessitu, isa isheen na gorsitu, isa isheen aamilee naaf taatu baay'ee na dhiba natti tola na dinqa baay'ees. Kanaaf galatoomina jedhaani. Gara hojii daayirektiingiitti akkamittiin dhufte? Gara hojii daayirektiingiitti akkamittiin dhufte?
jalqaba akkuma siree jedhee hojiilee aartii cheerchi keessatti fi mana barumsaa keessatti hojjetaman baay'ee hojjechaan ture. Hojjedheeras hojjechiisuudhaan baay'ee nan beekaman ture. Ispeeshaal hojjechiisuudhaan baay'een hojjechaa ture yeroo baay'ee. Kun jechuun daayirekti gochaan ture, shaakalsiisaan ture, ijoollee xixiqqoo hojjechiisaan ture. Achumaan as Adaamaa waldaa makaanistii Boolee keessatti ijoollee jiran, ijoollee kakuu jedhaman xiqqummaa isaaniidhaa kaasee nan guddisee sanaan booddee faarsaa barreessinee istiidiyoo gashinee viidiyoo isaa hojjennee viidiyoo isaa sanas faarsaa isaa sanas anatu hojjete ijoollee sana wajjiniin ta'ee achi keessaan akkan hojii sana gaafan hojjedhu warra kaameraamaanii ofii koo daayirekti gochaa waan hojjedheef ofii koo waan hojjechiiseef ijoollee sana ofii koo waan shaakalsiiseef daayirekti gochaan ture. Achi keessaan namoonni baay'ee hojii koo baay'ee jaallatanii ati hojii kanatti itti fufuu qabda, daayirektara ta'uu qabda, saayinsii isaa barachuu qabda, barumsa isaa barachuu qabda naan jedhanii sanaan booddee haamilee namni naaf kenneef waanan ofirratti arge kana saayinsiidhaan deeggaruu waan barbaadeef mana barumsaa yookiin Instituushinii Aartii Oromiyaa mana barumsaa guddaadha akkuma biyya Itoophiyaa kanaatti achi jooyin godhee fiilmii meekingiidhaan, fiilmii daayirektingiidhaan akkasumas kaameraaf editingiidhaan achi baradhe. Ispeeshaalii immoo fiilm daayirektingii ishee jettu irratti fookasii godhee barachaan ture jechuudha. Saayinsii isaan baradhee seerota isaan baree san dur osoon baratiin hojiilee baay'ee hojjedheera. Osoon barumsa sana hin argatiin albaanii tokko guutuu fi kilipii muraasa hojjedheera. Ergasii ergan baradhee booddee immoo saayinsii isaadhaan gargaaramee inni hojii kanatti fufuu jalqabee rabbis na milkeesseera. Hanga ammaatti muuziqaa meeqa daayirekti gooteedha kan jedhu dhugaadha lakkoofneen baay'eedha. Akka inni baay'atu beeka naannoo dhibbaaf wayii dhibba naannoo kana keessa akka inni ta'u kilipii baay'ee hojjedheera. Waggaa 3 ta'eera ergan jalqabe erga hojjechuu jalqabe albamii tokko guutuusaa inni tiraakii 7 qaba. Akkasumas tiraakii namoota dhuunfaa baay'ee hojjedheera. Gara dhibbaatti muuziqaa jedhee mana abdadha. Isa biraan dookumantarii tokko, koomersaalii tokko akkasumas fiilmii gaggabaabaa as mana barumsaa keessatti kiruu mana barumsaa koo wajjiniin ta'ee hojjedheera. Hojiiwwan daayirektingii ammaatti hojjette keessaa kan baay'ee jaallattu kamii maaliif jedha? Tokkoffaa kanan baay'ee hojiilee koo keessaa kanan baay'ee jaalladhu keessumaa gama faarfannaadhaan faarfataa Assagid Abbabaa Jirraa Ammallee kan jedhu tokko ture. Akkan faarfannaa kana hojii kana jaalladhu kan nagaru hojichi tokkoffaa waan baay'ee jaallatameef uummata biratti baay'ee fudhatama waan argateef hojii kana baay'ee jaalladha. Itti fuudhaan dookumantarii Salaam Itoophiyaa jedhamu tokkoof hojjedhe tokko waa'ee dubartoota abbaa manaa fi haadha manaa yaa jiran hariiroo isaan gidduu fi garaagarummaa isaan gidduu jiru irratti dookumantarii tokko barreesseen daayirekti godhee piroojeektii Salaam Itoophiyaa isas baay'een jaalladha. Sababiin isaa gaafan hojjechuuf deemee waan baay'ee waan hin barree fi hojicha baay'een jaalladha jechuun barbaada. Ati hojii baay'ee dandeessa kanneen akka walaloo barreessuu, yeedaloo fi hojii daayirektingii akkasumas ijoollee kakoochii hojiilee baay'ee hojjetteetta garuu wanti hin dandeenye tokkotu jiraanis jiini hojjechuudha. Dhugaadha mudannoo chirratti qabdus nutti himi. Dhugaa hojii baay'ee walaloo nan barreessaa, muuziqaa isaas amma tokko nan yaalaa, yeedaloo nan hojjedha. Ispeeshaalii faarfannaa albamii ijoollee kakuu totaalii anatu hojjetu jechuun hin danda'ama. Daayirektingii akkuma beekamutti jira garuu jiini hojjechuu hin dandeessu dhugaadhaan jedhan. Dhuguma ispoortii kana hojjechuu qofaa osoo hin taane ilaaluu isaas badaa miti. Dur kubbaa miilaa ilaaluuf taphachuu nan jaalladha. Kubbaa miilaa nan taphadhan ture, baaskeetii amma tokko nan yaalan ture. Amma garuu guddachaa gaafa dhufu nan dadhabe. Hojjechuu dadhabee
mudannoo qabdaa gaafiin kun nama guyyaa sana na bira ture irraa dhufee jiimii hojjedha bakka kanaa booddee jedhee jiimii hojjechuudhaaf seenee deemee gaafan deemee ilaalu steeppiidhaan hojjetama ture hojichi maalla kun ulfaatina kan harkaa xiqqoo tokko jirti ishee lakkoofsa sii kennama ishee hojjettee gara steeppii biraatti darbita akka steeppii isaatti akka seera jirutti aan ishee maduwaa hojjennee waan baanee gallu natti fakkaate ishee sasaan 20 naaf qopheessanii turan fakkeenyaaf 20 ta'e beeku lakkoofsa amma xiqqoo hojjechuu kanan qabu darbeen hojjedhee baay'ee hojjedhee dafqee guyyaa sana laaqana nyaanne natti fakkaatan utuu laaqana nyaatiin galee gaafan hojjedhee meeshaa sana lafa kaa'ee gaafan ol jedhu daawwitii jira fuuldura koo daawwitii keessatti of ilaalaati kan hojjennu osoo ilaalu qaamni koo waan dabale faana natti fakkaachaa ture gaafa ilaalu waaqoo kudhanii achi keessatti lakkaa'uu jalqabe. Nama biraa kana fakkaatee nama dudduuba dhaabbachaa jira eegala galee daawwitii gara biraa dudduuba gaafa ilaalu akkasuma waaqoo kudhanii oltu jira. Lafaan namare baay'ee achumaan suutadheen yoonachi keessatti kufee namni amma kana ga'uun kufee waan ga'eewwan manatti kolfan hiriyoota koodha booddee waan natti baaqaniif suutadhee nan dhufa meeshaa fudhee jedhee sibiila qabadhee garbu'ee akkuma bu'ee nan kufee ijoolleen nan argine ol gashanii biiroo tokko keessa na gashanii achitti miriindaa fi juusii dhugeen of baree dhaqee waan ta'e ijoolletti miin ba'ee jechuudha. Kana gaafii kana eenyu akkasumatti hin beeku garuu wal arganna jedhee. Namoota hojii daayirektiingii fi muuziqaa hojjechuutti bobba'an keessaa eenyuun dinqisiifatta eenyuun fakkeenya godhatta? Namoota ispeeshaal hojii muuziqaa viidiyoo muuziqaa hojjetan keessaa namaan baay'ee dinqisiifadhu tokko amansiisaa ifaadha. Amansiisaa ifaa baay'ee dinqisiifadha hojii isaa baay'ee jaalladha. Sababni isaa wanta viidiyoo sun fedhu barbaadu hundumaa waan lafa kaa'uuf akkasumas odeessii ta'ee gaafan ilaalu odeessii keenyas waan amansiisuuf hojii daayirektiingummaa isaa baay'ee jaalladha. Amansiisaan hojiileen inni hojjetamee ittiin qeeqame yookiin immoo lakki hojiin isaa kun hin bareedu jedhamu hin qabu. Akkasumas boonii waajjiraa DW baay'ee dinqisiifadhaani. Inni ispeeshaali siinimaatoogiraafii waan barateef viidiyoolee hojjetu hundumaa saayinsii isaadhaan gargaaramee kan inni hojjetu. Kanaaf isas baay'ee dinqisiifadha. Akkasumas caalmaatti kan nama baay'ee dinqisiifadhu hiriyaa koo Lalisaa Geetaanaa yookiin immoo Kuwaa Fiilmisi kaka'umsa inni hojiidhaaf qabu kwaalitii inni hojii sanaaf qabu kabajni hojii sanaaf qabu baay'ee dinqisiifadha. Kanaaf filannoo koo godhadha yeroo baay'ee isaa wajjin hojjechuu barbaada. Yoo itti waaqoon keenyaa deemee ture jedhanii maaliif deemee gaaffii jirudha. Naayiroobiin ture. Akkuma sila siniin jedhee jaalalleen koo biyya fagoo turte biyya biraa turte Keenyaa Naayiroobiitti wal agarree achittiin fuudhee abbaa manaa ta'ee dhufee keessumaa immoo namooti cidha keenya waamna jettanii akkuma machaa turtan asitti waanan hin fuuneef Naayiroobiitti waanan fuudheef kanaaf isin waamne sarmoonii guddaa isaasitti waan ayyaadaa jiruuf achirratti na argamtu deema yaada galatoomaa. Ulfina
adda kuma barite innande sunahite kan ko jiru loloma Okay, dumarratti yaadaan qabu isin galateeffachuun barbaada warra Walaaburu Times biltoko entertainment isiniif darba isinis like share subscribe godhaati ijoollee kana tumsaan isin jala anammoo hojiilee anu jedhu specially YouTube kanaan fuulduressa waaqulleessu official jedhee jira link isaa isaan siniif wajjin argachuu dandeessu galatooma